har'a kana daawwannaa hojiilee misoomaa garaagaraa irratti kan nuti gaggeessaatiin jirru qaamni waliin gaggeessaa jirrus bakka bu'oota uummataa kan sadarkaa federaalaa fi miseensa caffee mootummaa naannoo Oromiyaa ta'anii uummata godina keenya anaaleerraa bakka bu'anii kan jiran akkuma kana jaarsolii biyyaa fi abbootii gadaa kan hirmaachise hooggansa godinaa keessaallee qaama murtaa'ee fi akkuma kana hooggansa aanaarra jiru karaa hirmaachisen jechuudha. Daawwannaa guyyaa har'aa kana kan nuti gaggeessaatiin jirru. Daawwannaan kun tokko misooma qamadii bonaallee ilaalaati kan nuti jirru. Kuduraa fi muduraadhaan wal qabatee yeroo ammaa kana isheetii guddaa ta'ee hojjetamaatiin jiru. Akka muuzii, paappayaa, abukaadoo isaan kana ilaalaati kan nuti jirru. Hojiiwwan furdisa looniillee misooma annanii wal qabatee jirullee akkuma kana dhimma shaara magariisaatiin wal qabatee jiru keessatti buufata biqiltuullee haalli itti ilaalaa jirrutu jira. Kana haalattis immoo hojiiwwan tokko tokko AI'dhaan wal qabatee artificial intelligence'dhaan wal qabatee kalaqa addaa namoonni qaban akkaataa hojii uummataniitiin jiruuf jireenya isaaniitti jijjiiran akkuma kana immoo hojii dhabaafaallee hojii uumaatiin jiran kana ilaallee kan nuti jirru. As keessatti qaamni hawaasa kana bakka bu'anii jiranillee yaadni isaan nu kaasaatiin jiran dhugaa dubbachuudhaaf taanaan misoomni akka kanaa kun kanaan dura godina kana keessatti akka hin beekamne qamadiin yeroo bonaa akka kanatti oomishuutiin miti yeruma gannaa mataasaa kilaasteraan oomishamaa hin turre paakeejii guutuudhaan oomishamaa hin turre kunuunsi barbaachisu godhamaaf hin turre humni qonnaan bulaan keenyatti baasuu fi oomishtummaan achirraa argatu waan argatu wal madaalaan turre jechuudha. Yeroo ammaa kana kun jijjiiramuu isaatti bakka bu'oonni uummataa kunillee baay'ee itti gammadanii deebii nuu kennaati kan jiranii. Hawaasnis bu'aa achirraa argachuu isaatti baay'ee gammadee jira. Muduraaleen akkasii immoo kan dura godina kana keessa hin turre jechuudha. Hin turre baay'ee raajeffatanii haala isaanitti kaasanii fi kanaa olitti jajjabaachuu akka qabuudha kan nuu kaasaa jiranii. Carraa kanaan nutis hojiin kanaan dura calqabne jira. Yaada immoo bakka bu'oonni uummata keenyaa fi uummanni keenya nuu kennan galtee godhannee yeroo itti aanu keessatti karoora bal'aa baafannee itti deemuudhaaf kan itti qophoofne ta'uu isaati jechuudha. Manni maree gahee mataasaa danda'e qaba kan heeraan kennamee fi heera mootummaa keenyaatiin isa keessaa tokko hojiin oversight yookiin immoo hojiin dirree irratti hojiilee hojjetaman mirkaneeffachuu isa tokkodha. Kan har'a gochaa jirrus isa kana jechuudha. Hojiilee adda addaa nuuni to'annoo hordoffiidha kan gaggeessinu. Yeroo kana immoo gabaasni adda addaa misooma mootummaan qabatee jiru kana mana mareetti nu dhiyaataa ture jechuudha. Yeroo adda addaa naannoo hundarra deemuudhaan akkuma hojii oversight gaggeessinu hunda ammoo iddoo bakka buunetti yeroon kun yeroo uummata dubbisnudha. Waggoota bara jijjiiramaa waggaa 7 darban kana keessatti jijjiiramni guddaan naannoo keenya keessatti gaggeeffamaa jira. Sun immoo nuti gabaasa qofaan barreeffama qofaan utuu hin taane inisheetiivawwan mootummaan gadi buuse nutis labsiiwwan adda addaallee warra kana milkeessuu danda'an heerotaa fi labsiiwwan hudhaa ta'anii qonni keenya akka hin guddanne taasisaa turan baay'ee fooyyessineerra. Sana booda immoo jijjiiramni eegga seerri kun fooyya'ee wantoonni adda addaa sakaallaa ta'an hiikameeti mootummaan immoo xiyyeeffannoo kennee misooma biyya kanaaf tarkaanfii guddaa deemaa jiru kana keessatti sana booda jijjiiramoonni dhufan maaltu jira. Hojii nuti achi teenyee qajeelfamootaa fi seerota adda addaa baasaa turre lafarratti dhugumaan qabatamaatti hawaasa kana fayyadaa jiramoo fayyadaa hin jiru. Wantoonni gabaasaan nu dhufuman immoo lafarratti maal fakkaatu jechuun qe'ee qonnaan bulaatti argamuun maasii isaa irratti har'a aanaalee tokkee kuttaa irraa kaasne hanga baakkootti ganamaa kan kaasne bakka bu'oonni caffees bakka bu'oonni uummataas gahee oversightii hojii nuu kenname gaggeessaa jirra. Gaaffii adda addaa immoo gaaffii dheebuu misoomaa qaba uummanni keenya walitti qabnee waggaatti si'a 2 mariisisaa jirra. Sana keessatti immoo uummannis galateeffachaa jira jechuudha. Nus waan uummanni kun nuu hojjetameera kun nuufaa dabalamu jedhu san gaaffii itti aansinee mana mareetiin ministeerotaa fi qaama raawwachiisaa qorannu keessatti illee
waan lafa jiru laallee hanqinoota qonnaan bulaan waan ammallee hanqina jedhee kaasu wantoota immoo gaggaarii mootummaan itti fufsiisuu qabu qaamaan qonnaan bulaa biratti argannee fudhannee isa kana galtee godhannee gara mana mareetti yeroo deebinu immoo isa kanarra dhaabbannee hojiin kun daraan akka itti fufu mootummaa keenyas beekamtii kennaa fi hojii hojjetameef nutis akka bakka bu'aa uummataa tokkotti ijaan arginee galateeffachaa sana jajjabeessaa hanqinoota jiran immoo kallattii kennaa qorachaa fi sirreessaa deemuuf akka nu gargaaru daawwannaan keenya isa kanarratti xiyyeeffata.